Ashamaar ka fuudhee hordoftoota kabajamtoota chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jechaati. Warroonni maatii naa taatan laayikii godhaa, warroonni maatii naaf hin taane immoo sabiskiraayibii godhaa tokko gara YouTube chaanaalii keenyatti makamaan illee isinii deebisaa walaa jajjabeessuun wal bira haa dhaabbannu. Uummata jaalalaan isiniin jedha. Har'a waan tokko yaada xiqqoo ishee waan beekurraa yookaan immoo haga dandeetti kiyyarraa yaada wayii isinii dabarsuu barbaada. Yaada kiyya haga xumuraatti dhaggeeffadhaa. Waan isinitti mul'ate immoo koomentii jala naaf kaa'aa. Gara yaada kiyyaatti isin dabarsa jechuudha. Innis yaadni kiyya maanni seetanii yookaan immoo waan irraa dubbachuu barbaade maanni seetanii ijoolleen teenya biyya namaa kana keessa jirtan hundumti keessan hundumti keenya iyyuu jechuudha. Yeroo harkaa qabnutti hin qabannu beektanii yeroo harkaa qabnutti hin qabannu gaafa harkaa dhabne sana immoo waan qabannu dhabnaa jechuudha. Innis jechuun maal jechuun barbaada jeetanii fakkeenyaaf amma miidiyaa kanarra deematee kan jiru iddoo kana waa'ee sabboontuuti. Sabboontuun yeroo harkaa qabdutti akka barbaadetti zanaa itti bultii. Abbaa barbaade hojjefataa itti bultii. Isinii gala rakkinni inni dudduuba suni inni dudduuba gaafa rakkinni isin namatti dhufu suni namatti hin mul'isu. Isinii gala gaafa harkaa qaban sana akka barbaadanitti bulanii malee jechuudha. Gaafa harkaa qabdu abbaa fedhetu fira keeti. Abbaa fedhetu si jaalata. Abbaa fedhetu bakka barbaadetti si waama. Gaafa ati rakkatte bishaan haayilaandii takka jechuudha. Riyaala takka namni bitee isinii kennu jiru. Isinii galee keessattuu ijoolleen alaa hojjettan jechuudha. Ijoolleen alaa hojjettan adivaanteejii qabdan akkuma fedhe yoo ta'e jechuudha. Maaliif naan jedha. Hojii tokko osoo hojjettu hojii tokko immoo tashaalee yookaan kan isarra jijjiirama qabu argachuu dandeechan. Isa sana jijjiirtanii hojjechuu dandeechan. Isinii galee akka ijoollee mana madaamii bichaa jirtuutti miti jechuudha. Xiqqoo ishee jijjiirama qabdan isin. Isinii gala ijoolleen mana madaamii jirtu. 200 yoo gale 1000 yoo gale haga waggaa lamaan isaa fixatutti isumaan hojjeta. Kan waan ilaaffisee fitooyi gazzaba yaani damooza dabaleef malee jechuudha. Kan kaani waan gale saniin kontiraata isaa fixataa jechuudha. Waanuma argaatee jirru waan ta'eef. Isin immoo warra ayidii hojjetattanii warri ayidii of harkaa qabdanii boru abaluu kiyyatu fuudha boru abaluu kiyyatu heeruma. Boru abaluu kiyyatu suuqa banatee isa eebbisiisa. Boru abaluu kiyyatu konsartii nuwaamee jira. Isan dhaqa. Gaafa isa dhaqxumoo qarshii meeqa baasee oolta. Yoo isa baaste abbaa sunoo advaanteejii maallaa qaba. Anaaf bu'aa qabamoo ofiif bu'aa dhamoo anoo boroo eessattan kufa. Jettanii assaabuun dirqama keessanii jechuudha. Gaafa as baatee boochuu akkuma gaafa duraa sana. Akkuma gaafa dura zanaattee jirtu san gaafa rakkadheetti immoo as baateertu namni isinii dhaga'uun jiru waan ta'eef. Haga barbaadde rakkadhu. Haga barbaadde rakkadhu namni si taradda'u hin jiru. Maaliif ofiif of gattee waan ta'eef jechuudha. Isinii galee inni guddaan ofii keessanii ka'a. Gaafa ofii keetii kaate sana namaaf immoo taata. Gaafa ofii kaate sana nama biratti mul'atta. Inni guddaan mataa kee gadi qabattee hojjetachuu hojii kee jechuudha. Waan hojjetatte sana walitti qabachuu jechuudha. Ande shee midhabar waggaa meeqa hojjetanii waggaa meeqa hojjettee gatii tikkeetii tan dhabe gaafa jettu dhugaa qaba lafaa shee midha. Shee midha kun an akka kootitti garuu hedduu takka na aarsallee maaliif akkam ta'eeti na dhukkuba hundumaayyuu dhukkuba namni fayyaa hin jiru. Dhugaa rabbii parsantii 100 jechuudha. Namni biyya namaa kana keessa jiru kan fayyaadhaan dalagu anaa jedhume. Kaan mataasaa dhukkuba, kaan garaasaa dhukkuba, kaan ilkaan dhukkuba. Ana for example ilkaan kiyyaa 100% dhibba keessaa dhibba ilkaan na dhukkubee hin dabarsaan. Dhugaa rabbii akkanatti kiniini nyaadhee dabarsa guyyaa guyyaarra jechuudha. Gaafa ilaala kiniini kana ilaala. Hubadhaa sirriitti. Hubadhaa dubbisaa. Wanni isaa hayriidha yaani giraamni isaa guddaadha jechuudha. Kiniini tokkicha isaa yoo liqimsite dhugaa rabbii maal jedhee sitti mura guyyaa lamaaf of hin beektu rafte.
hundumtuu namni fayyaan hin jiru. Kottee dhukkuba. Inkulaalitii dhukkuba. Mee anatu fayyaadha ji'a keessa jet osoo dhukkubsatiin anan jiraadha kan jettan koomentii naa barreessa. Dhugaa Rabbii hundumtuu dhukkubsateeti kan hojjechaati jiru. Waaqa ofii kadhateeti, tsolotii godhateeti, sinii galee amantaa namaa osoo hin tuqin amantaa ofii odoo hin dagatin. Haadhaaf abbaa ofii keerii dalageefiti. Sinii galee akka haatiif abbaan ofii ayyedheetu sitti wanni hin jenne jechuudha. Sirraa fee miti, si mararuu dhiisee miti. Dhalaan amma akka kootti osuma haadha koo gargaaru, osuma obbolaa koo gargaaru nama rara birrichi. Nama rara akka taffidee hin beeka. Garuutuyyuu maal gochuun qaba, dirqaman gargaaruu qaba waan ta'eef. Isaan ofitti aarsuu hin qabu yookiin immoo isaan rakkisuu hin qabu. Haadhiif abbaan kiyya ana qabane ani immoo daa'ima kiyya santu boru na gargaara malee wayi waan an biraa daa'iman biraa dhalanii ganaa dhalchanii inni sun hin gargaaru. Si itti gaafatamummaa kan qabu, itti gaafatamummaa maatii keetii kan qabu si hamma lafa kanarra jirtu jechuudha. Si galee kana jechuun immoo guutumaan guutuu sun hin jechuu kooti miti bakka rakkinaatti sun jechuu kooti. Waan abbaa kee leeyyeessu, haadha kee leeyyeessu, maatii kee leeyyeessu hin dalagin. Sattar jedhee hojjedhu, waan hojjettee walitti qabadhu. Waan sammuu kee bashannansiisu boruuf iftaan galata Rabbii haadha kiyyaaf akkana godhe, abbaa kiyyaaf akkana godhee jira galata Rabbii jettee waan sammuun kee itti boru gammadu hojjedhu. Yoo ofii kee illee dhabde waan haadha keetiif abbaa keetii goote santu mataa keessi bana waan ta'eef. Kanaafuu biyya namaa kana keessa nama jalan tashlaxallaxina. Ofiifuu dhaabbachuun nama dhiba si'aatii kana jechuudha. Nama wajjin dhaabbachuurra. Gaaddanyaan baay'isina. Oliif gaddeemmi hin baay'isina. Sinii galaami. Hundumtuu gargaarsa habiibti atuu tan gargaarsati. Si'uu kan gargaaran. Sii galee osoon namni nama gargaaru nama irraafe. Sii galee nama irraafe. Qabeenya gaarii qabu, nyaatee qooqaa qabu. Si'iin tuni jechuudha. Harka namaatti bultee harka namaa jala hojjetu. Wayi nyaattee qooqarraa hin qabdu, wayi uffattee dirrarraa hin qabdu, wayi raftii gootee tasnaannaatee si'aatee hin dabarsine. Sii galee oduma tashlaxallaxu hojii kee oduma daffa'amtu, oduma achi daffa'amtu sii galee umuriin teessi dhumaatirti. Sitti immoo namatu fayyadamaatii jira. Namni sitti fayyadamu malaati namatti fayyadamtu jechuudha. Kanarra immoo waan hojjette sana of harkatti qabadhaatu qabeenya tasa qusadhaatu boruuf iftaan akka gadi baatee naman kadhan. Sii galee ija namaa tana jechuudha. Namni ija namaa tana fillafiititti mee jedhee nama kadhate. Dhugaa Rabbi nama waraana iji namaatu ni waraana. Nama waraana fillafiititti ba'e jechuudha. Kanaafuu piliis haga isiniif danda'ametti of qoxxobaa, of qusadhaa, ol kaawwadhaa, qabadhaa. Maatiin hin abaarraminaa, abbaan hin abaarraminaa, haadhaan hin abaarraminaa. Waan warri kee jibbu, maatiin kee jibbu hin dalagin. Hin dalaginaas. Sinii galee namni biyya namaa tana keessa ammata meeqa joorra jira. Jiruun takka gadi takka oli. Oggaa harkaa qabdu yoo hin qabanne immoo macheem hin qabanne. Macheem. Namni waasii godhu immoo hin jiru kan waasii godhu malee. Jaalattee jibbite haadha kee, abbaa kee, obboleessa kee. Hundumtuu ofitti caara malee namni sii caaru hin jiru. Mee intaluma takkittiin koomentii jalatti naa barreessi. Anaa lakkee akkanaa, ana kiyya akkanaa jedhiite jechuudha waan gaarii tokko. Takka haga barbaade. Ana haga barbaade obbolaan koo hedduu jaaladha. Maatii koo hedduu jaaladha. Garuu akka kiyyaa sanitti sii galaami akka waan isaanii tan gabaggabee godhu sanitti namni akka sanitti naa godhani garuu namni akka sanitti har'attoo isaan waa tokko har'attoo barbaade har'atti murteessaan. Ani waan tokko har'a barbaade namni har'atti naa murteessu hin jiru. Torbeetti fudhata waan tokko godhuudhaaf jechuudha. Kana jechuun yaadni sammuu keessanii gargarii jechuudha. Namni akkasii isanitti dhibbamu hin jiru jechuudha. Sii galeemi.
Kanaafuu waan qabdanii qabadha. Gargaarsarraa fagaadhu amma gargaarsarraa. Ofiifuu hundee lafan qabanne gargaarsarraa fagaadhu. Kan cinqeessitti dhufte malee, kan cinqeessitti dhufe malee jechuudha. Kadhaa faashina godhatee jira Oromoo. Isinii galee of qoxxabaa jiraadha isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo isinitti dheeressuu ittuma fufaa. Haga dandeetti keenya wal gorsinaa, yaada qabnu waliif kennina. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Yoo dogongoree naaf galchaa. Hin gargaarina jechuu kooti miti, abbaan gargaaree haa gargaaru. Garuu yaanni ishiin irra jirtu yaada bareedaamti. Yaada bareedaamti. Bamnam taamur jechuudha. Si galee namni si'aatii kana daabboo takka waan ittiin bitadhu dhaba. Biyya kana keessa taa'ee daabboo takka ittiin bitadhu dhaba jechuun hedduu ulfaata. Kan duraan hojjetattee yoo lafa hin godhanne gaafa dhukkubni sitti dhufe akka dhukkubsattuun wallaaltaa namni kamiyyuu akka rakkatu wallaalu. Isaan kana larruu kan amtee amma madaamii jiru dhugaa dubbachuu fi kiniinni tana naa bitee naan eengadda tokko naa bittee kana addisiin bitte. Kun immoo keessaa dhumee jira. Kana dura fixe dhugaa dubbachuuf ishee bitee jechuudha. Diraama 23 jechuudha. Naa bitee dheedinaa xarra shidheetti erginaani guyyaa tokko oolte hanan ganamatti dhukkubni si'aatii namaa kenna. Dhukkubni ilkaanii si'aatii namaa kenna. Guyyaa tokko oolte haga galgalaa itti eegee dadda. Ganaan nama biraati irratti dawwale naa xarra shaanatu kaffalataa birrii jedhe. Haga kana namni yoo harkaa dhabde haga kana rakkatta siin jechuu falan. Hundumti keessanuu jechuudha. Turtii gaarii isiniin jedha. Viidiyoo kee laayik godhuun hin dagatinaa. Yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoon asumaa achi itti fufaan isiniin jedha. Baay baay.